Durasiin dhufee beekakoon qabdu yoon dadhabee kufee si qofa garuu. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii Waaqayyoo maqaa Waaqayyootiin nagaan sin gaafadha. Akkam bultan akkam turtan nagaa keessanii anjira galata Waaqayyoo baga nagaa taatanii baga jiraattanii baga eegamtanii isaa kanaaf roo kana naa eegdan ameen. Akka Waaqayyoon akka badii keenya otoo hin taane akka arjummaaf gara laafummaa isaatti nu eegin taskee guyyaa irraatiin nu geelfannuuf uuma keenyaaf haa ta'u. Akkasuma immoo isa yaamannee isheen kan biraanaaf ni haadha teenya deessuu Waaqayyoo qulqulleetti dubaroo maaram ulfinni kabajni isheedhaaf haa ta'u. Ergamootaa fi waroogemoota toloota raajota akkuma Waaqayyoon kennaa isaanii kennu isaanii ulfinni kabajni isaaniif haa ta'u. Akkasuma illee immoo warroonni viidiyoo kiyyaa laayik sheer naaf gootanii na jajjabeessitaa jirtan galatoomaa ol jajjabeessuun keenya itti hafuufu isiniin jedha. Rammoo viidiyoo haaraa tokkoon qabadhee dhufe. Viidiyoon kiyyaa kunis waan baay'ee of keessatti qabata. Akkuma aga dhumaatti yoo dhaggeeffattan jechuun godha. Maaliif jennaani gisee tokko tokko jireenyi du'aaf nuuf kennamee gara jireenyatti illee jiraachuu dandeenya. Namaan boollaan nuuf qotamee abbumti boollichaa sunillee itti baduu danda'a jechuudha waan ta'eef. Maqaan isaa nama Biraan jedhamu tokko ture. Biraan jechuun nama galaana keessa argamu jechuudha. Birhaan jechuun maqaan akkanaa jechuudha. Seenaa nama wayii tokkodha kan inni isinitti himu irra. Nama Waaqayyo sodaatu tokkotu ture. Namni Waaqayyo sodaatu kuni namni kun ji'aan guyyaa 12 yaadannoo qulqulluu Mikaa'elaa kan kabajuu fi kan kabaju ture jechuudha. Guyyaa yaadannoo ergamaa keenyaa qulqulluu Mikaa'elaa. Guyyaa kanatti hiyyeessota waamee kan nyaachisu ture. Yaamee kan nyaachisuu fi kan obaasu ture guyyaa ergamaa Mikaa'el qulqulluu kanatti jechuudha. Ollaan nama kanaa garuu sooressa hamaa tokko ni jira. Ollaa namicha kanaatti jechuudha. Inni ilma namaa Waaqayyo sodaatu kan irratti naafe gaafa inni ji'aan yaadannoo qulqulluu ergamaa Mikaa'el kabaju hiyyeessota walitti qabee nyaachisu itti qoosaa ture jechuudha. Qabeenya kan qabu kun isa hiyyeessaa kanatti jechuudha. Har'as immoo meeqa keenyatu nutti qoosa nuti yoo waan gaarii hojjennu yookiinis immoo nuti yoo hiyyeessa taane. Hiyyeessummaan keessa laphee hiyyummaan keessa laphee keenya osoo hin taane fakkeenya waa gochuudhaaf dhabuu osoo hin taane keessa laphee keenyatti waan gaarii hojjenne garuu bu'aan isaa waan gaarii nuuf ta'a jechuudha. Namni kun doorsisaa fi ilmaa sooressa sana otoo waan tokko hin lakkaa'in qajeelummaa dura sana qabatee ittuma fufaa jiraachaa ture namichi hiyyeessi kun jechuudha. Yeroo boqonnaan isaa gaafa ga'u haati manaa isaas qajeelummaa akkasii kanaan qabattee akka jiraattu barsiisee gara addunyaa kanarraa ni boqote jechuudha. Abbaan manaa hiyyeessaa suni haadha manaa hiyyeessaa isaa sanitti jechuudha. Qajeelummaadhaan akka inni ishiin waan kana gootu itti himee addunyaa kanarraa hin boqote jechuudha. Namichi kun erga boqotee booda haati warraa isaa ulfa turte. Qajeelummaa inni ishii gorsee sanatti otoo jirtu guyyaa da'uu ishii ga'e otoo ciniinsuun irra jiru ergamaa Waaqayyoo qulqulluu Mikaa'el gara ishii ni dhufe. Mana ishii ifaan ni guutame. Galanni Mikaa'eliif haa ta'u. Ciniinsuun ishee irraadhaan nagaadhaan hiikamte. Ilmas ni deesse. Qulqulluun Mikaa'elis daa'ima dhalatte sana eebbisee qabeenya sooressa hamma kanaa ni dhaala jedhee carraa egeree daa'ima kanaa ni dubbate. Ergamaa qulqulluu Mikaa'el jechuudha. Gaafa kun ta'u soorichi sun mana isaa keessa ture. Waaqayyo gurra isaa baneetu kan qulqullichi Mikaa'el dubbate sana dhaggeeffachaa ture jechuudha. Ergamaa namichi sooressi kun jechuudha. Guyyaa sanarraa kaasee daa'ima kana ajjeesuudhaaf kufaa
ka'ee ni barbaada ture jechuudha. Sooressi kun otuma kanaan jiruu Waaqayyo garuu barruu isaa irraa qabee mucaa kana kunuunsee eegaa ni ture. Har'as immoo yoo ilaallu meeqa keenyatu boolla jireenya nuuf qotaa jira. Meeqa keenyatu jiraachuu keenya jibbaa jira. Meeqa keenyatu gammachuu keenya jibbaa jira. Meeqa keenyatu gaarii walii yaada jira. Meeqa keenyatu qajeelummaa walii yaada jira yoo amma ilaallu jechuudha. Guyyoota keessa gaafa tokko namichi sooressi kun haadha mucaa kanaatiin mucaa kee kana naaf laadhu akka dalagootitti guddifadha. Siifis maallaqa hiyyummaa kee siif ta'u siif laadha ittiin jedhe. Egaa akkuma beekamu harkaa waan tokko hin qabdu abbaan manaa ishee bira hin jiru waan ta'eef hiyyummaan koo wanta nama hin goone hin qabdu waan ta'eef jechuudha. Haati mucaa ishee dhalte kunis ni sooressa kanaaf ni kennite. Sababa hiyyummaa isheetiif jettee jechuudha. Akka ishee guddisuu waan barbaaddeef dhala ishee dabarsitee ni kenniteef jechuudha. Soorichis yaadni koo naaf milkaa'e jedhee baay'ee gammade. Daa'ima erga fudhatee saanduqa tolchee daa'ima kana fuudhee gara saanduqaatti galchee itti qadaadee gara galaanatti naqe. Galaanatti dhaqee gadi ni darbate. Waaqayyo garuu durumaayyuu daa'ima kanaaf akeeka guddaa waan qabuuf waan hamma hundaa irraa isa ni baraare. Otoo galaana keessa gadi hin dhibbamin, otoo naachiif bineensi garaagaraa isa hin argatin nagaadhaan geesse. Biyya biraatti galaanicha gadi isa taasise. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo wanti hin danda'amne hin jiru waan ta'eef jechuudha. Hadaara lagaa sanatti namni hoolota tiksu tokko saanduqa kana arge. Fudhatee manatti gale. Gaafa mana banee ilaalu daa'ima bifti isaa bareedaa tokkotu keessa ciisee jira. Saanduqicha keessa jechuudha. Namichi kunis dhala hin qabu ture waan ta'eef baay'ee gammadee Waaqayyo galateeffachuudhaan mucaa kana fudhatee guddifate. Namichi kunis dhala waan hin qabneef baay'ee gammadee ililchaa Waaqayyoon galateeffachaa wanta dhala hin qabneefu kennaa Waaqayyooti jedhee daa'ima kana fudhate guddifachuu jalqabe. Oromoon yoo mammaaku utuma murtuu hortee bulti waan ta'eef rifeensi mataa keenya tokkollee otoo hin hir'atin eegumsa Waaqayyootiin eegamne meeqa keenyatu har'a jiraachaa jira akka namaatitti jechuudha. Garuu immoo yoo Waaqayyoon siif barreesse, yoo Waaqayyoon siif eeyyame waan baay'ee keessa bahuu dandeecha. Akkuma mucaa kana galaana guddaa keessatti darbatame Waaqayyoodhaan eegame galaana san keessa hin ba'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqni hirriba uume hirriba hin beekne waan waaqessinuuf nuti rafnee bulla. Murtuun garuu halkan guutuu hirriba hin qabdu. Akkuma namicha sooressa sanii jechuudha. Namichi sooressi kunis daa'ima kana haala inni harka keessa galfatee haala inni daa'ima kana ajjeesu waan baay'ee waan godheef. Silas jalqaba duraa ergamaa qulqulluun yoo eebbisu wanta dhaga'eef daa'imti kun qabeenya namicha kanaa waan caalu waan beekuuf kanaafuu jireenya isaa jibbee du'aaf isa kenne jechuudha. Garuu immoo Waaqayyoon harka isaa jala qabatee mucaa kana ni eege. Namichi mucaa kanas argatee maqaa isaaniitti ni moggaase. Mucaa daa'ima galaana keessa argate kanas maqaa isii ni moggaases. Maqaa isaas immoo Birhaan jedhee moggaases.
Birhaan jechuun kan galaana keessaa argame jechuudha hiikni isaa. Argattanii obboloota koo meeqa keenyatu irra jiraachuu keenya jibba. Garuu immoo nuti kan eegamnu Waaqayyoodhaan dhugaa dubbachuuf jennaan waan baay'ee keessa kan nu dabarsu. Hamaa irra nu qabee kan nu eegee nu tiksu Waaqayyoodha. Garuu immoo nuti kana hin beeknu akka ofii keenya of eegnutti. Akka ofii filannoo ofii fedha keenya jiraachaa jira. Keessattuu iyyuu amma ijji argaa jiru kan namni hammeenya walirratti gochuu malee waan gaarii waliif yaadaa hin jiru. Badii waliif yaaduu malee waan gaarii waliif yaadaa hin jiru. Keessi keenya hammeenyaan guutamnee fakkeessinee deemaa jira. Egaa obboloota koo dhumni mucaa kanaa hoo akkam ta'a? Kan Waaqayyoon hin eegamee oduu waan ta'een galaana keessaa argame kan. Dhuma isaa immoo kutaa torbee dhufu qabadhee dhiyaadha. Dhuma isaa torban dhufu wanta jiru wajjumaan ilaalla waan ta'eef viidiyoon kiyya irraa kana fakkaata. Viidiyoo torbee dhufuutiin immoo dhuma isaan walii ilaalla. Egaa akkuma mucaa kanaa nutis Waaqayyoon nu eegee nutis dhuma keenya bareechuu danda'a jedhee nan yaadaan gama kootiin akkuma amaniin sodaatiin jedhamu san jechuudha. Kan Waaqayyo nuuf barreessitu raawwata malee keenya kan nuti barbaannu nuuf hin raawwatu waan ta'eef jechuudha. Akkuma immoo warroon kaan boolla nuuf qotanii dhaqanii ofii isaaniitti badan waan ta'eef kanaaf akkas isiniin jedha obboloota kiyya kabajamtootaaf jaalatamtoota koo warri maatiinaaf hin taane maatiinaaf ta'a. Akkasumas immoo yaada qabdan fuuldura saanduqa koomintiitti naa barreessaa. Viidiyoo dhufuun immoo haga walitti deebinutti torbee gaarii nuuf haa ta'u. Warroonni immoo viidiyoo kiyya laayik sheer naaf gootanii galatooma ulfaadhaa. Isiniin jaaladha, isiniin kabaja hunduma keessan obboloota koo. Durasi nan dhufee beekakkoon qabdu yoon dadhabee kufee si qofa garuu.